Garaagarummaan UFO fi Alien jidduu jiru maalidha? UFO'n maali? Aliens hoo? Dhugumaan uumamni kun uumama qorannoon saayinsii bira hin geenyedha? Namoonni hedduun UFO fi Aliens waan tokko jechuun beeku. Garuu isaan jidduutti garaagarummaan guddaan akka jiru baay'een isaanii hin beekan. UFO maali? UFO jechuun Unidentified Flying Object jechuudha. Kana jechuun wanta balaluu kan namni tokko arge kan hin beekamne jechuudha. Yeroo namni tokko samii keessatti waan balaluu tokko argee maal akka ta'e hin beekne UFO jechuun dubbatan. UFO jechuun baay'ee namoota akka jedhanitti uumama pilaaneet biroo irraa dhufan jechuudha. Gariin namoota ammoo inni xiyyaara diroonii balbala hawaa yookaan kalaqa saayintistoota ta'uu danda'a jedhanii shakkan. Kanaaf UFO jechuun wanta balaluu tokko kan yeroo sana addaan hin baafamnedha. Namoonni akka jedhanitti UFO'n xiyyaara Alien ittiin deemudha jedhan. UFO'n kun waan balaluu ta'ee yeroo samii keessa balaluu gaarreen akka barbaadetti keessa darba jedhama. Akkasuma bishaan keessas akka fedhetti keessa deemuu danda'a jechuudha. Alien hoo maali? Alien jechuun uumama pilaaneet biraa irraa dhufe dachii keenya irra jiraatudha jedhamuun beekama. Namoonni tokko tokko isaan uumamtoota ardii kana irraati jechuun amanu. Hanga ammatti garuu mootummaa yookaan saayinsii irraa ragaan mirkanaa'an Alien jiraachuu agarsiisu osoo hin argamne hanga ammaa gaheera. Kana jechuun ifatti wanti isaan kana jedhanii himan hin jiru jechuudha. Wanti qabatamaan Alien ilaachisee isaan dubbatan yoo jiraate jecha dhiyeenya kana itti gaafatamaan waraana Ameerikaa ibsee fi jecha saayintistiin dhiyeenya ajjeefamte saayintistii Eemin dubbatteedha. Isheen akka jettetti dhaabbata naasaa jala Alien lama jiraachuu dubbatte. Alien lamaan sunis P47 fi P52 jettee dubbatte. Kana jechuun P47 umuriin isaa waggaa 47 yoo ta'u P52 ammoo waggaa 52 dha. Kana kan jechuu dandeetteefis sababa abbaan ishii dhaabbata naasaa keessatti waan tokko kan dhoksaan qabame irratti hojjetuuf. Dhugaan tokko yoo jiraate mootummaan Ameerikaa Alien jiraachuu amaneera sanuu dhiyeenya kana keessa. Kanaan dura ammoo jiraachuun isaanii beekamus dhoksaan qorataa turuun alatti ummataaf wanti ifa godhan tokkollee hin turre jechuudha. UFO fi Aliens walitti dhufeenya qabu. Namoonni hedduun UFO jechuun konkolaataa Alien jechuun dubbatu. Garuu kun hanga ammatti mirkanaa'ee hin jiru. Namoonni ijaan argan garuu lakkoofsaan baay'eedha. UFO jechuun wanta hin beekamne, Alien jechuun ammoo uumama dachii keenyaan ala jiraatudha jedhamuun tilmaamama. Kanaaf UFO'n hundi Alien miti. Alien jiraatus UFO keessa taa'ee deemuun isaa ragaan saayinsii irraa dhufe hin jiru jechuudha. Wanti kunniin lachuu jiraachuun isaa uummannis ni beeka, mootummaa fi saayintistoonnis ni beeku. Garuu dhugaa kana ifa baasuu hin barbaadan. Dhimma kana irratti saayinsiin maal jedha? Saayintistoonni konkolaatota hawaa fi pilaanetota biiliyoonaan lakkaa'aman qorachaa jiru. Sababni isaa bakka biraatti jireenyi jiraachuu danda'a sababa jedhuun. Garuu hanga ammatti ragaan mirkanaa'an Alien argame jedhamu saayintistoota irraa hin jiru. Kanaaf dhimmi kun qorannoo fi marii keessatti argamaa jechuudha. Garuu wanti shakkii kiyyaa fi shakkii namootaa ta'e tokko jira. Wanti waan kanneen hunda wal fakkeessu loogoon tokko jira. Loogoon kunis yeroo baay'ee dhaabbata 666 fi akkasuma saayintistoota naasaa irratti yookiin qubee harka isaanii irratti akkasuma yeroo du'an awwaala isaanii irratti argama. Teknooloojii fi suuraa piraamidii Ijiptii yoo laaltan baay'ee waan isaan hunda wal fakkeessu qaban. Waan gadi fageenyaan dhokfamu tokkotu jira jechuudha. Akka yaada mootummaan kaa'utti garuu UFO jechuun wanta balalu kan addaan hin baafamne. Alien jechuun uumama dachii keenya ala jiraatu jedhamee himama. Namoonni hedduun UFO fi Aliens wal qabsiisanis ragaan saayinsii isaan walitti hidhu hanga ammaatti hin argamne. Isinoo maal jettan? Alien dhugamaan jira? Yaada keessan koomentii irra nuuf kaayaa. Seenaa akkanaa baay'inaan argachuuf YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa.